Akkam nagaa jirtu qaqqaaliin uummanni Oromoo bakka jirtanitti nagaan koo isinaa qabachaa ani Lataa Labataadha chaanaalii Elitu Teekiraa. Egaan qaqqaaliin uummata Oromoo sagantaa koo sadarbe keessatti wayita silaa isin sun qopheesse keessatti yaadota na gargaaran baay'ee waan laalattaniif baay'een isin galateeffadha. Egaan guyyaa irraa kanas meeshaalee teekinooloojii yeroo ammaa kana odeeffamaa fi jiru babbareedotaan 5 qabadhee isiniif dhufeera. Amma dhumaatti na wajjin turuu hin dagatinaa isiniin jedha. Meeshaa isin jalqaba irratti argattan meeshaa stop sleep jedhamudha jechuudha. Stop sleepiin kun faayidaan isaa konkolaachisaan tokko yeroo konkolaachisu keessatti akka hirribni hin qabneef kan isa gargaarudha. Akkuma viidiyoo irraati ilaalaa jirtan yeroo namichi rafuuf jedhutti meeshaan kun bifa garaagaraa lamaan jechuudha kan inni namicha kanatti beeksisu. Tokkoffaa bifa ollannaatiin kan inni itti beeksisu jechuudha. Kunis yeroo namichi rafuudhaaf haaloti garaagaraa hormooniin qaama isaa keessaatii itti dhaga'amaa dhufanitti bifa vaayibireeteriidhaan yookiin immoo ollannaatiin itti dhaga'amaa jechuudha. Lammaffaa irratti immoo yoo namichi baay'ee gara hirribaatti siqee yookiin immoo hormooniin qaama isaa keessa jiru baay'ee dadhabaa gara hirribaatti gaafa siqaa adeemanii sagalee dhageessuutiin yookiin immoo toonii isaa ol kaasee iyyuutiin jechuudha kan inni hojiirra oolu. Kanaaf yeroo ammaa kana biyya keenya dabalatee biyyoota addunyaa keessatti balaan konkolaataa lubbuu namaa dabarsaa jiruuf baay'ee akka gargaarudha jechuudha meeshaan kun. Kanaaf meeshaan kun kan baay'ee isin dhibu chaarjii waan ta'uudhaaf chaarjiin isaa kun immoo yeroo dheeraatiif turuu danda'a jechuudha. Lammaffaa irratti kan nuti argannu immoo MI Air Chargeridha jechuudha. Baay'ee isin dhibaa yeroo ammaa kana addunyaan sadarkaa baay'eetiin fiigaadha kan isheen jirtu jechuudha. Keessaatii tokko kan ta'e amma yeroo ammaa kana biyya keenya dabalatee biyyoonni adda addaa hedduun isaanii kan isaan fayyadamaa jiran keessaa waayirlesii yookiin immoo chaarjarii wadaroo maleessa jechuudha kan isaan fayyadamaa jiran. Egaan oduun gara Chaayinaatii torbee kana keessa dhaga'amaa jiru immoo kana sadarkaa tokkoon ol butee jira jechuudha. Innis air charger yookiin immoo qilleensa keessatti chaarjii gochuu kan danda'u jechuudha. Kunis akkamitti hojjeta jechuu dandeessu. Jalqaba rootariin isaa yookiin immoo annisaa elektirikii erga kuufatee booda erga annisaa elektirikii kanaa jechuudha kan inni bifa waayirlesiidhaan kan inni gadhiisu jechuudha. Zan namni mana sana keessa taa'u moobaayilii isaa utuu chaarjii hin godhin yookiin immoo akkasumatti iddoo taa'u taa'ee chaarjii godhachuu danda'a jechuudha. Kunis gaafa teenyee odeessinu yookiin immoo bifa kanaatiin gaafa sanitti immoo saayinsii fikshinii yookiin immoo asoosama wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Kun garuu biyya Chaayinaa keessatti yeroo ammaa kana kaampaanii MItiin kan ifa bahedha jechuudha. Egaan akkuma viidiyoo irraati ilaalaa jirtan kana namichi mana isaa keessa deemee iddoo garaa isaa taa'ee jechuudha kan inni moobaayilii isaa chaarjii godhachaa jiru. Kunis baay'ee nama gargaara keessumaa yeroo hojii hojjetanitti yookiin yeroo namaaf bilbilanittis ta'ee yeroo waan garaa keenya hojjennutti noormaalii wadaroo fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha. Iddoo nun teenyu teenyee moobaayilii keenya chaarjii godhachuu dandeenya jechuudha. Kunis yoo hojiirra ooleef faayidaan guddaa qabu keessaa tokko naannoo uummanni baay'inaan jiru yookiin immoo paabliik eeriyaa kan jedhaman keessatti yoo fannifamee taa'ee namoonni baay'een eddee garaa isaanii taa'anii chaarjii godhachuu danda'u jechuudha moobaayilii isaanii. Utuu gara sadaffaatti hin darbiin fuula dura garuu namoonni yeroo jalqabaatiif gara yuutuubii koo dhuftan sabskiraayib ishee jettu wanta diimtu sana gara adiitti jijjiirtanii hordofuun affeerraa kooti. Egaan sadaffaa irratti kan argannu kiluudha jechuudha. Kiluun kun haguuggii afaaniidha jechuudha. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu addunyaa fi Itoophiyaa dabalatee gaagaamni koronaan vaayirasii fide keessaa damdamachuudhaaf jecha namoonni baay'een maaskiidha kan nuti fayyadamaa jirru jechuudha. Maaskiin kun iddoo adda addaatti kan inni hojjetamaa jiru kallattii adda addaatiin intarprenershiiponni diizaayinii mataa isaaniitiin kan isaan hojjetaa jiran jechuudha. Egaan gara bahaa yookiin immoo Chaayinaa irraati kan dhaga'amaa jiru maaskiin haaraan kun jechuudha waan ajaa'ibsiisaa tokkodha jechuudha. Kun akkuma viidiyoo irraati argitan fuulli namaa mul'achuu hin danda'a jechuudha. Kan biraan immoo keessaa waan hin ho'ineef namaaf baay'ee mijataadha jechuudha. Kan isin dhibu keessa baasanii yeroo haasaanitti fuulli namaa waan mul'atuuf maaskii baay'ee mijataa ta'e argameera jechuudha. Egaan maaskii kanarraati kan baay'ee adda isa taasisu chaarjii fudhataa chaarjii erga fudhatee immoo yeroo dheeraa jechuudha kan inni turuu danda'u maaliif of sanitaayiz yookiin immoo of qulqulleessaa waan adeemuuf jechuudha. Kan biraan akka maaskota kaanii miicuudhaaf irra rakkattan jechuudha meeshaan isa wajjin dhufe kun akka amma iskiriin irratti argaa jirtan kana maaskii sana wajjin qodaan dhufe jira isa keessa gashitu kana booda ofii isaatii of sanitaayiz godhaa jechuudha. Baay'ee salphaadha fayyadamuudhaaf jechuudha. Kan biraan immoo yeroo nyaachuudhaafis ta'ee yeroo dhuguudhaaf isin barbaachisutti
irra keessaatii hin bantu jechuudha. Kunis gaa maagneetawaa waan ta'eef salphaatti irraa banamee salphaatti itti deebi'uu danda'a. Maaskii kana kan isaa ajaa'ibsiifachiise jechuudha bulutuuzii qabaachuu isaadha jechuudha. Zan bulutuuzii qabaa gaafa bulutuuzii isaa kanaan bantanii kompiitaroota wajjin yookiin moobaayilota wajjin konneekti gootan bifa dubbii keessaniitiin meeshaalee garaagaraa to'achuu hin dandeessu jechuudha. Egaan gara arfaffaatti gaafa dhufnu wayima koronaa kana keessaa tun bahin jechuudha. Arfaffaanis wayee koronaa wajjin waan wal ilaallatuuf jechuudha. Koro Hook jedhama jechuudha. Koro Hook kun meeshaa COVID-19 loluudhaaf gargaarudha jechuudha. Gaafa akkasiin jedhu immoo meeshaa bifa fayyaatiin yookiin immoo meeshaalee meedikaalaa osoo hin taane hojii keenya guyyaa guyyaa keessatti hojjennu keessatti COVID-19 irraatiin nu fageessuudhaaf meeshaa nu gargaarudha jechuudha. Egaan nus jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti meeshaan kun iddoo kamitti faa nu barbaachisaa jechuu dandeessu. Fakkeenyaaf balbala banuuf balbala cufuu keessatti swiichii garaagaraa fayyadamuu keessatti ATM garaagaraa fayyadamuu keessatti liiftii keessatti fi kan kana fakkaatan gabaafaa keessatti supermarketii keessatti meeshaa kana ni fayyadamna jechuudha. Meeshaa Koro Hookii kana. Dhuma irratti immoo kanan isiniif kaasu gipsii biiksiidha jechuudha. Shanaffaa irratti kanan isiniif kaasu namoonni baay'een keenya wayee motoraa kan bishaanis ta'e kan lafarra adeemu kallattii adda addaatiin hin agarra sin dhageenyasi. Garuu immoo oduun tibba kana ba'ee addunyaa ajaa'ibsiifachiisaa jiru keessaatii tokko wayee motora kanaati jechuudha. Motorri kun kan sin dhibu lafarras bishaanirras ni adeema. Lafarratti sa'aatii tokko keessatti amma kiiloomeetira 130tti deemuu danda'a jechuudha. Bishaanirra immoo amma kiiloomeetira 60tti adeemuu danda'a jechuudha sa'aatii tokko keessatti. Egaan amala addaa motorri kun qabu keessaatii yookiin immoo yeroo ammaa kana kan isaaf asaamaa jiru keessaatii tokko sekendii 5 keessatti lafarra adeemaa deemnee gara bishaanitti gaafa gallu kan inni jijjiiramu jechuudha. Akkuma viidiyoo irraati ilaalaa jirtan yeroo lafarra adeemaa dhufnee gara bishaanitti jijjiiramnu moodii isaa jijjiiruudhaaf baay'ee nu dhibu jechuudha. Innis kunis kan inni ta'u gommaan isaa fuulduraa yeroo inni lafa adeemaa ture ol keessa galuudhaan akka inni bishaan irra adeemu isa mijataa taasisaa jechuudha. Kanaaf kana fakkaata ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo qophii koo odeessa teekii lataa guyyaa irraa kana qopheeffadhetti akka bohaartanii fi akka gammaddan abdii guddaan qaba. Egaan isinis yuutuubii kana subscribe gochuudhaan gara maatii Eelituu Teekitti dabalamaan siniin jedha. Kutaa sadaffaa irratti immoo baay'ee adda kan ta'e waan ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufaan jira. Innis wayee Elon Muskidha. Namoonni baay'een keessan wayee isaanaa hojjedhachaa jirtu. Anis isa hojjechuudhaaf murteesseera waan ta'eef kutaa sattaanuu keessatti immoo abbaa qabeenyaa pilaanetii keenya yeroo ammaa kan ta'e siniif qabadhee dhufa. Innis wayee isaa irratti infoormeeshinii garaagaraa fi bu'aan karaa teekinooloojiidhaan addunyaa kanaaf buusaa jiruu fi meeshaaleen yeroo ammaa kan hojjechaa jiru qorannoof qo'annoonni geggeessaa jiruu fi wantoota isa jireenya isaa wajjin wal qabatan baay'eellee isiniif qabadhee dhufaa jechuudha. Egaan isinis kan sirraa eegamu amma sanatti yuutuubii kiyya subscribe gochaa na eeguu qofaa jechuudha. Baay'een sin galateeffadhaa. Lataan ture nagaatti.